harka fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa sagantaa Gingilchaa torbee furannee dhufnu kan torbee kanaa gaa uddeellannee dhufneerra sagantaa Gingilchaa torban kanaa qabatee kan isiniif dhiyaate qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe godhaa sagantaa keenya irraa yoo waa hubattan hiriyoota keessan raabsuun dagatina sagantaa keenyaaf yaada yoo qabaattan nu barreessa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa Gingilchaa torbee kanaaf fudhadhee dhufneerra gaa Gingilchaa torbee kanaaf fudhadhee dhufetti toon darbin dura Gingilchaa torban darbe isiniif dhiyeesse keessatti namoonni viidiyoo koo kukkuttanii riimiksii naa gootanii gurbaa tokko hojii walitti maxxanii naa gallakkistan baay'ee galatooma. Video ani waggaa 5 dura dubbadhe waggaa 6 waggaa 8 dura dubbadhe simma warre murtanii ittiin na yaadachiistan baay'ee galatooma. Garuu wanti isin baruu qabdan tokko ani waan waggaa 5 dura waan waggaa 10 dura waan waggaa 3 waggaa 4 dura dubbadhe tokkotti iyyuu hin qaanfadhu. Silaa utuu nan qaanfadhatee YouTube narka jira YouTube koo keessa jira dhaqee deleting godhan ture. Deleting godhu waanan kanaan dura maxxanse waanan kanaan dura haasa'e eeggadheen haasa'a. Ilaalchi siyaasaa kootii geeddaramuu ta'uu danda'a. Akkan har'a yaadutti borii yaaduun ta'a. Akkan eengadda yaadatti har'a yaaduun ta'a. Namni akkuma umuriin isaa deemaa jiru bishinnis dhufaa jira waan ta'eef viidiyooleen kanaan dura dubbadhe hunda isaatti nan gammada. Maaliif an gammada beektu nama nan rabson. Naman xiqqeesson personality namaatti hin bu'an siyaasa yoon qeeqee siyaasa sana gubbaa waan namoonni dubbatan gubbaa dhaabbadheen qeeqa yoon deeggares waan sana gubbaa dhaabbadheen deeggara kanaafi waanan har'a haasa'utti waggaa 5 booda sin qaanfadhu waanan waggaa 5 dura haasa'ettis har'a hin qaanfadhu namoonni kana kukkuttanii fidanii na yaadachiisaa jirtan baay'ee galatooma. Kanaan wal qabsiisee TikTok keessatti utuman ilaalu namicha biyya Jamaayikaa tokko arge. Namicha biyya Jamaayikaa yeroo jalqabaatiifan dachii Itoophiyaa dhufeedha. Dachii Itoophiyaa keessa dhufee waan arge waan galateeffate waan itti toletu hawaasa diaasporaatti himaa jira. Viidiyoo sana fuula Facebook kiyyarratti isin maxxanseen ture waliin dhaggeeffannu gabaabdu ishee. I think within 10 years that Ethiopia, especially Addis Ababa, is going to be like China was in 2010. And China in 2010 was still at least 50 years ahead of the rest of the world. So if you're Ethiopian, man, listen, don't listen to the Western media. Biyyi Itoophiyaa jira namichi. Biyyi Itoophiyaa waggaa 10 dura Chaayinaa turte sana hin taatii jedha. Keessumatti iyyuu Finfinneen jedha. Jijjiirama guddaan magaalaa Finfinnee keessatti argaa jira. Bakka dhaqu hundumaa kara dhiyaar kara ba'aar kara eessaarra yoon galagale constructionii duwwaan argaa jira. Waggaa 10 dura biyya Chaayinaa dhaqe waggaa 10 dura biyya Chaayinaa dhaqe sana na yaadachiisa magaalaan Finfinneedha. Isin jedhem warri dhalootaan Itoophiyaawwi taatanii biyya adda addaa jirtan don't listen to the Western media. Media warra Westerniin dhaggeeffatinaa jedhe. Media warra biyya dhiyaan dhaggeeffatinaa jedhe. Sababiin isaa waan gaariin dubbatu waa'ee biyya Itoophiyaa jedhe. Sababiin isaa waan gaariin dubbatu waa'ee biyya Afrikaa jedhe. Kottaa gara biyya keessanitti dheetu waamicha godha namichi kun. Ethiopian Airlines is one of the biggest airlines in the world. It's the oldest airline in Africa and one of the most reliable. You can get to Ethiopia from multiple ways through Ethiopian Airlines or another airline and getting a connecting with them. But you need to come here. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa daandii xiyyaara addunyaarraa guddaadha jedhe. Afrikaa keessaa immoo tokkoffaarra jira jedhe. Karaadhuma fedhe yoo jiraattan biyyuma fedhe yoo jiraattan daandiin xiyyaara Itoophiyaa gara Itoophiyaatti isin fidaa. If you're an educated Ethiopian, especially if you're into engineering, whatever you're into, man, you need to come here and see it yourself and you need to invest in this place because I'm telling you, the Western world is on a decline and Ethiopia
is going up. Namoonni barumsa qabdan jedhe keessumatti immoo namoonni injiinara taatan kottaa biyya keessanitti investi godha. Miidiyaa warra biyya alaa hin dhaggeeffatina. Itoophiyaan achi ol guddachaa jirti. Carraa isin keessatti hirmaachuu qabdani har'a waggaa 3 waggaa 4 waggaa 10 booda carraan har'a argattan kun waan hin jirreefi kottaa gara biyya keessanii jira namichi kun nama biyya Jamaayikaati. Ati dhuftee biyya kana keessatti investi gochuu baattee isaaf wanti dibuus tokko hin jiru. Buna siidii tokko sirraan barbaadu. Garuu sammuu isaatu waan gaarii namaaf hawwa. Sammuu isaatu waan gaarii yaada. Biyyi Ethiopiyaa magaalaan Finfinnee waggaa 10 booda biyya Chaayinaa taati. Itoophiyaan guddinarra jirti. Finfinneen guddinarra jirti. Kanaaf warri biyya ambaa keessa jirtan warri Kanaadaa keessa jirtan USA keessa Austraaliyaa Eurooppii keessa jirtan yeroo isin dhuftanii biyya keessanitti investi gootan har'aayira. Waanuma amma afaan Ingiliishiitiin dubbatu namichi kun osoo inni afaan Oromootiin dubbate ya isinii xiqqeessu akkatti halkaniif guyyaan uummataa keessa nu dha'uudhaaf carraattan dinneedhuma jabaannee dhaabbachaa jirra malee lolli nurratti gaggeeffamaa jiru akka gadi baaneen dubbanneef arrabni keessan maatii keenya ijoollee keenya eenyummaan keenya tuun hin hafin guddaan keessan inni akka gaaraatti eegaa turrellee gadi bu'ee faarsee bulaa jedhee nama rabsaa oola. Maaliif kun dhugaa jirtu waan dubbanneef waan argameetu jira waan argame kana qabachaa waan argame kana kunuunfachaa isa nurraa hanqate immoo qabachuuf tattaaffanna jennee ma iyyine malee nama faarsuun min kanas jiru mootii faarsuun min kanas jiru pirezidaantii faarsuun min kanas jiru kantiibaa faarsuun min kanas jiru warri har'a biyya kana geggeessaa jiru waatu harka isaanii jira waan nutti kennaa jirantu jira gaaffii Oromoo deebi'aa jirutu jira waan hin deebinetu immoo jira jedhan obboleen coollata. Banaa jiru hundatti fayyadamuu barbaachisaadha ka jedhuun jira. Tana mana. Dimokiraasiin dhibbaaf dhibbatti qajeelee hin dhalatu. Yeroo irraa yerootti wayyeessaa, yeroo irraa yerootti wayyeeffachaa gaaffii qabdu keessaa gariin deebi'aa, gariin immoo bulee ka deebi'u akkasitti ilaaluutu nu fayyada. Waaqayyoon umurii dheertuu isiniif haa kennu obboleen coolata. Qaawwaa arganne hundumatti fayyadamuu qabna. Qaawwaa xiqqoo arganne duuchinee qaawwaa guddaa barbaadu otoo hin taane qaawwaan arganne sun haa xiqqaatuyyuu malee qaawwaa argannetti haa fayyadamnu. Dimokiraasiin al tokkichaan hin dhufa jechuu miti bultiidhaan dhufaa deema. Gaaffiin hundumtu nun al tokkichaan deebi'e jechuu miti yeroo yerootti deebi'a waan arganne kunuunfachaa waan nurraa hanqatetti immoo harka keenya hiixannaa waan harka keenya keessa jiru facaasne kan biraa barbaachuun nannu kamtu fooni kamtu goltaa ira Oromoon. Baratuu Gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa Gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe keessatti kabraa wanti waliin ilaallu waa'ee jawwee nagaan siifata obbo akkam jirtu. Arrabumatti deebite jawwee maal taatee garuu dhugaa waaqayyo yeroo baay'ee waa'ee jawwee irraa naasa'u waggaa dheeraaf waliin dabarsine waggaa dheeraaf wal beennaa wal qusanna jedhee dhuman asiif achi hin deddeemaa inni garuu nu dhiisuu madide karaadhuma danda'e hundumaan ijoollee isaas nutti bobbaasa dhukkeen irraa kaasa amma immoo jettee arrabatti galteem jawwe dhugaa waaqayyo baay'ee na gaddisiisa beetta jaalala ansiif qabu duriirraan gaafa kee akka kanatti gaafan si argu I'm so sorry namoota ani respectii kennaafi ture keessa bakka guddaatti eegaa ture keessaati nama tokko turte carraa argate hundumaan sirba nutti baasisiisa aktivistiin hin jiru abbaan qabeenyaa hin jiru artistiin hin jiru hunda dafaquu barbaada faarsee bulaanuun jedhee barreeffama isaa keessattis haasaa isaa keessattis bakka dhaqee hundumaatti dhukkeen irraa kaasa siyaasa keessatti walitti bu'u jira araaramuu jira yaada tokko qabaachuu hin qabnu ergati barbaadde immoo waan tokko wal yaadachiisuun dirqama gidduu kana jawaariin gaaffii tokkotu gaafatame afaan amaariffaatiin ka wandimmi Dr. Abiyyiina ka Lidatuutu maani qarbaal gaafa jedhan jawaar asiif achi hin jenne ka Dr. Abiyyi mi qarbany Lidatuutu jedhe gaaffiin har'a jawaariin gaafatame kunii fi gaaffiin bara tokko keessa aljaziiraa gubbaatti Oromoo first or Itoophiyaa first ittiin jedhan wannatti fakkaata gaaffii gaafatamee fi deebii kennee deebii sana immoo mormii uummata biraa gaafa argu mormii sana qabbaneessuudhaa fi tulluu abbaa seenaa sana namne gaarri walali sana namne cilaaloon sana namne gaara hundumaa marsee deebii kennaa fi dhaggeeffannu waliin. ሰሞኑን አሁን ከወንድምህ ከኦሮሞ አብይ ልደቱ ይቀርብሃል ወይ ከልደቱ ጋር ለምን ትላለህ የሚል ጥያቄ አንስተዋልና I want to clearly respond yes ከአብይ አህመድ ልደቱ ይቀርበኛል
Deebii Jawaar kanaaf namoota taartayin argaa jira. Namoonni inni kaan viidiyoo waraabdanii deebii kennaafiiru. Warri kaan barreeffamaan akkamitti akka jettaa obboleessa kee Dr. Abiyyi moo Lidatuutu siif caala jedhee namni baay'een mormaa jira. Ani garuu mormu. Ani mormu. Akka dhiigaatti yoo ta'e dhiiga isaa kan beeku isa duwwaadha. Jawaaritti eenyuun akka dhiigaan itti siqu Jawaar caala ani beekuu hin danda'u. Filannoo Jawaar nan kabajaaf dhiigaan eenyu wajjin akka walitti siqu Dr. Abiyyi moo Lidatu wajjin walitti siqaa sana Jawaartu beeka. Sana Jawaarii fanniisaaf tarsiimoo lafa jireenyaatiin yoo ta'e garuu akkaataan amma ilaalaa jirutti Jawaar Ameerikaa keessa jiraata. Lidatuun Ameerikaa keessa jiraata. Dr. Abiyyi immoo askinoo magaalaa Finfinnee jiraatu. Dr. Abiyyi caalaa tarsiimoo lafaatiin ollummaadhaan kan Jawaaritti siqu yeroo amma Lidatuudha. Dr. Abiyyi muummicha ministeera Itoophiyaa uummata miliyoonii 130 bulchaa jira. Jawaar immoo miidiyaa irraa xiinxalaa oola. Durillee torbanfaatti ji'afaatti dhufa amma guyyaa guyyaatti miidiyaa adda addaa irratti xiinxalaa oola. Lidatuunis kanuma keessa jira. Kanaaf muummicha ministeera uummata miliyoonii 130 bulchurra kan isaa wajjin miidiyaa irraa xiinxalaa oolu Lidatuutu itti dhiyaata. Lidatu wajjin walii bilbiluu danda'u. Lidatu wajjin wal arganii bira dhuguu danda'u. Muummichi ministeeraa wajjin immoo tarsiimoonis walirraa fagoo waan ta'eef kanaaf Jawaaritti kan siqu Dr. Abiyyi caala Lidatuudha. Kan dhigaa immoo dabdaabbee isaa abbaatu beekataa. Jawween keenya mormii deebii kanaan miidiyaa irra ka'ee fi akorobaatii biraa galagalee karaa biraatiin deebisuuf baay'ee carraaqqachaa ture. Warra siyaasa Oromoo gaggeessan keessaa kan akka jawwee akorobaatii galagaluun beekamu hin jiru. Sana immoo baay'een dinqisiifadha. Akorobaatistummaa sana baay'een dinqisiifadha. Waan ganama haasee galgala geeddaruu danda'a jawween. Akorobaatii siyaasaa dandeettii guddaatti qaba. Ittisin saalfatu barra. Ija isaa ashaboodhaan niqatee waan ganama haasee dhufee galgala mormuu danda'a. Lakki an akkas hin jenne an akkasittan jedhee. Hin yaadatti yoo ta'e bara Dr. Abiyyi waggaa 8 gara muummicha ministeeraatti dhufuudhaaf jedhan sanaga Jawaar gadi ba'ee waa dubbatee ture OMN dhaan dhaggeeffadha. ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ እያለ አልሄደም ፓርላማ ለምን ነው ያልሄደው? ሄዶ የተቃውሞ ድምጽ ከአባላቶቹ ጋር ካደረገ ወያኔ ወንበሩን ሊከለክለው ከወያኔ ጋር ድምጹን ከሰጠ ደግሞ ህዝብ ሊነሳበት ስለዚህ እዛ አልነበርኩም ብሎ የወያኔንም ወንበር የኦሮሞን ህዝብ ድጋፍ ማግኘት ፈለገ። አይቻልም። እንደንዳሙ አይቻልም። ኖ ዌይ። እንዲህ አይነት ማጭበርበር በቪዲዮ ተቀርጦ እንደመውጣት አይደለም። you cannot do that. You cannot do that in today's Oromo politics. የአባላቱን ፍላጎትና መብት ባለማክበሩ አብሯቸው ባለመሄዱ የድርጅቱን አዋርዶታል። ድርጅቱን ገሎታል። ህዝባችንም አዋርዶናል። እንዲህ አይነት ወራዳን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት አናጭም። Kuniga oso Dr. Abiyyi gara muummicha ministeeraatti barcumatti hin dhufin dura. Abadan namni Dr. Abiyyi jedhamu kun gara aangootti dhufuun qabu. Kun uummata keenyaafis hin ta'u, saba keenyaafis hin ta'u, biyya keenyaafis hin ta'u, dhufuudhuma hin qabu jedhee namni fuuldura dhaabbatee bara sana keessa mormaa ture Jawaar ture. Miidiyaa gubbaa taa'e. Erga sana booddee Dr. Abiyyiin gara aangootti dhufanii qabsaa'ota iddoo adda addaatii mana hidhaarraa nama hiikanii maal jedhanii gara Minisootaa dhufanii Jawaar faas fuudhanii gara biyyaatti deebi'anii biyya keessa immoo dhufee LTV show gubbaatti maal jedhe jawween dhaggeeffadha. ያን ባና ሳይኖሮ ኢህአዴጎች እኮ አብይን ወደውት አይደለም ወደፊት ያመጡት ወደውት አይደለም ያ ጫና ነው የመጣው። ከዛም አልፈን ደግሞ እኛ ደግሞ አብይን ብናሞገስ ደግሞ ያው ከአሸባሪዎች ጋር ይባላል። ብዙ ነገሮች አሉ እኛ ያሰራናቸው ስልቶች አሉ። አልቲሜትሊ ግን ስትራቴጂያችንና ታክቲካችን ትክክለኛ ነው። ኩድሞ ኤርገ ጃዋር ሚኒሶታ ራ gara biyyaatti galeedha. Osoo bara sana Dr. Abiyyi deeggarreerate muummicha ministeeraa ta'uu qaba jenneerrate hin ta'u ture. Taaktikiidhaaf kana goone siltiidhaaf kana goone akka kana arrabsee siltiidhaaf goone nuun jedhe akka kana xiqqeesse siltiidhaaf goone maqaan isaanii yommuu sana liistii shororkeessaa irra jira Jawaar faan yoo yeroo sana deeggarreerate isaanii wajjin wal quunnamtii qaba jedhameetu akka inni muummicha ministeeraa hin taane godhama ture yeroo sana taaktikiidhaaf itu ayjoo kanaaf akka jechaadii turre akka inni muummicha ministeeraa ta'uus hin beekne turre አሁን ትችቱን በማቀርብበት ጊዜ ኦልሞስት ሹር ነበርኩ አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን ቤካ ሞርማ ቱሬ ቤካ በላለፈቻ ቱሬ ኦሶኑት እንበላለፈነቴ ሙምሚቸ ሚኒስቴራን ተወ ዲሴምበር 15 በረኩመ ለማብ ዲደሚ አፉር ወጋ ተርፌ ከነሞ ማል ጀደ ቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ረት ደገፈታ ማልቴ ተበካቴ ኮባንቴ ሮም ሞርሙሳን ኡመን ኦርሞሚቶን መንጉዶን ዱፈኒ ዋጅረት
nuuta era wayyaanummaan adeemtu malee Oromoo haa ta'u malee abbaan fedhe hanguu qabatu na cinqan ofii shakke beektaa inni naaftee ofii fangoo barbaadde ofii akkuma dhiiroo yoo sirba mammaa Oromoo tokko jira beektaa umarii sirba nafa qabu kudha tokko ta'anii wajjin manaa bayanii kudhan garana goree tokko gana goree eenyuun maraateen isaan beekamu ofii shakke I said maybe I'm wrong maybe waan hin agarree gurbaa kanarratti uummanni argaa jira so let me give it jiru warri amma kana waliin haasofnee murteessine let me give it a try akkasii okay yoo adattan gaafa nyangoo qabate bolesi yangoo qabattee mi'aayee wanda dabarte amma dandeenyu walaa gargaaru I decided okay gufuu ta'uu hin danda'u waan hin beeku hojjennoon kiyya kun jiru ta'e hamma danda'een haa tumsu yaada yoo hin biyya gale waggaa tokko oliif day and night gargaaraan ture karaa deebisuudhaaf hammama yaalaa deebiin garuu milkaa'uu hin dandeenye kanaafi narra akka dhigaafas isa kanatti konfiyuuziin nu godhe waa'ee jawwee lafa itti qabannu wallaallen erga gara biyyaatti dhufee biyya keessa ture immoo gara alaatti deebi'ee kitaaba eebbisiisuudhaaf qophaa'e immoo BBC afaan Oromoo irratti kana nuun jedhe ture sana ani mormaan ture garuu akkan deebi'ee deeggaru immoo kan na godhe jaarsa biyyaati maanguddootu waajjira koo dhufe wayyaan hemte nurraa ka'u nuuf ta'eera ilma Oromooti dhiisinaan jennaan qofaa koo ta'ee deeggarutti keera waanan qofaa ta'eefan deeggare malee fudhadhee miti akka nama kudha tokko karaa deemanii tokko keessa adda ta'e sana akkasittiin of ilaala kan mammaaksa Oromoo keessatti waanan godhu dirqameen deeggareedha kanaafan Dr. Abiyyi bira dhaqee ilaale abboleessa koo kan dabarte gundoodha kan hafte guddoodha kana booddee immoo waliin jirra jedheen waggaa tokkoof walakkaa I try my best jedhe walii hojjechuudhaaf waggaa tokkoof walakkaa nayyaalee jedhe amma gaa isa kamiin furanname jawu isa jalqaba OMN irratti mormite sana moo isa biyyatti galtee immoo beetii biratti lakkii istiraateejiidhaaf goone sistemiidhaaf goone osoo yeroo sana deeggarre terroristii wajjin jira jedhanii aangoorra kan hin dhufne godhu kanaaf somne arrabsaa turre nuun jette amma immoo deebitee maanguddootu narqinaanin deeggare jette isa kamiin furanna jawu numa rakkanneem jawwee keenya maala taanu gaammanuuti kanatu konfiyuuzii nu godhe kanarraa gaafan dubbadhu jibbiinsa addaa sirraa qabaadhee miti garuu siyaasa keetu walii wallaalle ganama kan biraa galgala kan biraa akkam goona keessa deemtee nuti nama guddaaf akka sanatti si eeggannu egeree biyya kanaa jennee si eeggannu abdii uummata keenyaa jennee si eeggannu keessa baatee baramma gara arrabaatti dhufteem jawwee keenya dhaggeeffadhume kana. Abiyyi siyaasa biyya sanii cabsee harka duriyyee naqe. Duriyyee sana kee isa marsee jira bar. Warri eenyu wajjin oola beektaa? Ijoollee duriyyee kashlabbee saba arrabsaa ooltu tana TikTok irra ooltu tana wajjin oola isaa wajjin oola. Namicha saba namicha. Niitii namicha arrabsaa oolu sana of bira kaa'ee taara fedhe. Siyaasa kashlabbeetti gadi buuse. Xuriitti kosiitti gadi buuse siyaasa saba kanaa siyaasa biyya kanaa. Harka fuuneerra amma siyaasa Itoophiyaadha. Siyaasa Itoophiyaa siyaasa Oromoos harka Abiyyi fuuneerra. Guddifneerra bakka inni hiixatee isaa fi kashlabboonni isa marsanii jiran hiixatanii bakka isaan dhaqqabuu hin dandeenyetti fannifneerra. Siyaasni obboleessa keenya isa nuti bakka guddaaf abdannu egeree biyya keenyaaf abdannu egeree uummata keenyaaf abdannu jawween dandeettii siyaasaa inni qabutu gaan akka kaarootii gachii gadi guddachaa jira dur jechoonni akkasii arraba jawwee keessaan bahu har'a ilmaan Oromootiin jechuu miti dur alagaadhaan illee jechoota akkasii dubbateen beeku Jawaar kashalabbee duriyyee namaan jedheen beeku maaliif waa'ee nama tokkoo miti waa'ee sabaa yaada jennee furachaa turre ijoolleen TikTokii keessa ooltu ijoolleen miidiyaa irraa nama arrabsaa ooltu warri Dr. Abiyyi wajjin oolan kuni warra kamii maaf maqaa isaanii uummatatti ifaan gootu Dr. Abiyyi uummanni ilaalaa jira miidiyaa irratti ilaalaa jira namicha halkaniif guyyaa boqonnaa hin qabne konistirakshinii keessa oolu dippiloomatii biyya alaatti biyya adda addaa irra deemaa oolu nama hojii hojjechaa oolu nama piroojeektii eebbisaa oolu halkaniif guyyaa waan haaraa godhaa jiru kana mee yeroodhuma kam Dr. Abiyyiin ijoollee nama arrabsitu wajjin oolee ijoolleen nama arrabsitu TikTokii keessa ooltu kunoo warra kamii warra mootummaa deeggaroo ni beenna warra jijjiirama kana cinaa dhaabbatoo ni beenna duriyyeemti Dr. Abiyyi wajjin ooltu kun warra kam jawi mee warruma kam maqaa isaanii uummatatti ifa godhe ijoollee gandaan nama arrabsitu ijoollee beekaa Oromoo arrabsitu ijoollee hayyuu Oromoo arrabsitu abbootii qabeenyaa Oromoo xiqqeessitu artistii salphistu dubartoota Oromootiifis kabajaa kan hin qabne safuun afaan see keessaan baane viidiyoo isaanii finnee irraa taphachiisu
itti qaanfannu akka gurbaa kanaafas wajjin jira warra kanatu sitti marsee jira warri ati miidiyaarra ol baatee galateeffattu sokuno warra kana Dr. Tana Dr. Milkeessaan dhugatti waan ajaa'ibaatu hojjechaa jirtanii I'm proud of you waan guddaa dalagu jirtanii tuuta kana mara waliif fiddanii Milkeessaa isa Dr. Abiyyiin hin hafin jeneraalonni Oromoo hin hafin obbo Shimallisiin hin hafin adde Adaanechiin hin hafin aangaa'ota hunda arrabsaa ooloositu galateeffata Jawwe eessaa gara Dr. Abiyyiitti fidde rakkoon maalii namni maallaqa barate tokkoffaa moor gaafataa deema sadaffaa siyaasatti kaseene'u yookiin immoo sirna san tumsuu kaseene faayidaa dhuunfaaf waan ta'eef gaafa faayidaan sun dabaluu dhiisee hir'atu gaafa eegale diina sirnicha sanii ta'a jechuudha. Gaafa hanna san dhaabiyetteen dantaa akkasiif ajajamuuf achitti ramaddeefsan waan jalaatu ta'eef yookiin siin ajajamu yookiin irratti fincilaa jechuudha. Don't be surprised farsi bulaan arra lallabu kun boru girnoof goonee yoo isaanitti achi garagalchine namni surprise ta'uu qabu jechuudha. Mee ogaa jedhe mee jawwee keenya taphataa kubbaa miilaa nu goote namumti akka koo sagalee siif ta'e jira jiru. Kabraa dhiisimee bara ati mana hidhaa keessa galtisir maqaa keellee namni kaasu dhabame halkaniif guyyaa hidda mormaa kaasee kan si iyyaa ture jawwe anam dhugaa keetiif si cinaa dhaabbadhaan tureem jawwe dhugaa keetiif siif falmaan tureem jawwe haqa keetiif ani halkaniif guyyaan siif hojjechaa tureem yoo ani buna sii bite malee buna yuunaa bittee beektaate mee jawwe maallaqa kamiin na bitte jawwe an taphataa kubbaa miilaa miti barkaan maallaqaan bitamu jawwe dhugaatu na bitaam jawwe haqatu na bitaam jawwe bakka ati dhugaa qabdutti si cinaa dhaabbadhaan dhaabbateeraman haqa jaalle marroo cinaa dhaabbateeraman sababii keetiif arrabsameeraman Dr. Ittaanaa ati har'a jajju kana galateeffattu kana an sababii keetiif walloleera warra ati har'a miidiyaa irraa waliin xiinxaltu hayyoota maqaa isaanii siinaa 3 4 sababii keetiif walloleeraman jawwe sababii keetiin jara kana waliin dubbisu man jawwe nam binnee mate jawwe mootummaa kana atis deeggaraa turte mootummaa kana cinaa dhaabbachaa turte yoo mootummaan kun sii kaffalanii cinaa dhaabbachaa turte noofis noo kaffalanii cinaa dhaabbachaa jirra qaalluun qoricha ofii beeku namaa kudhaamaa jedhaniin haqatu nu dubbachiisam haqatu akka falmannu nu godham ijoolleen si deeggaraa turte har'a mootummaa deeggartu kun kan akka Saaliyaa Saamiifa kan akka Negeesoo Doduubeefa kan akka Dammaqaa Nagaasaafa kan akka Masarat Dhaabaafa kan akka Caffee Raammisfa kan akka Falmataa Ibroofa baay'eedha isaan maqaa isaanii hunduma fixee himuu hin danda'u jarri kun warra of danda'e bar warra bitamus mitim warra gurguramus mitim warra ati bittee achiif achi galgalchitu mitim akka gurnoofi har'as dhugaa arganii dhugaa cinaa dhaabbachaa jiru kaleessa gaafa sii morminu ati nu bittee mitim ijoollee kana bittee mitim har'as mootummaan nu bittee mitim maaf haqa namaa awwaalta maaf dhugaa namaa awwaaltati haqaam kan nu iyyisiisu nuti maallaqa barree mitim warri maallaqa baraniin Dr. Tsaggaayeen maal jedha dhaggeeffadhu. Jawar fi OMN miliyoona meeqa sassaaban mee nam tokko lubbuu nam tokko jijjiiranii beeku hanga jirraan erga dhaabbattee booda jijjiirtu nam tokko lubbuun jiraachisanii beeku. Maallaqa uummata irraa sassaaban bakka isaan galchan dubbatanii beeku itti gaafatamummaa yoo dubbanne akkanas dubbatu. Akka jedha kinoo Dr. Tsaggaayeen warri maallaqa baree kabiraadha maallaqa barree minim kan iyyinu kan maallaqa baree iyyaa jiru kabiraadha kanaafi kana sumaaf dhiibna. Barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa Gingilchaa guyyaa irraa furannee dhufne asuma irratti goolabnee jirra torban sagantaa biraan amma walitti deebitu nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha.